Ashama arga fuudhee jirra hordoftoota Raahel Tuubiitiif argannee tuubii bakka jirtan dhumattuu nageenyi isiniif haa baay'atu jecha har'ammoo akkuma agartan kaleessa nama biraa wajjiniin har'ammoo nama biraa wajjiniin argama gaaffii kiyya akkasumatti itti fufaa deema gaaffii mammaaksatii fi gaaffilee naannooti har'a gaaffii mammaaksatii fi gaaffilee naannoo isaan gaafadhaa Shaashee Tuubii fi Roozaa Tuubiin na biratti argamu kanaaf kara isaaniitiin isin dabarsaa jechuudha kara Shaashee Tuubii. Okay, galatoom jenna akkas hordoftoota Raahel Shaashee jedhama. Har'a Raahel asitti gaafettee waa isin gaafetteef kan walumaan ta'ee daawwannu ta'a jechuudha. Akkasuma kabajaadhaan akka nu dhaggeeffattan abdii guddaa ta'uu qabna. Ashimoo daawwattootaa fi kabajamtoota Raahel Tuubii argannee tuubii keessanuu nagaan keenya qilleensarraan isin haa ga'u jechaa haadha Raahel akkanatti asitti nu affeertee waan isin nu affeerteef ilaa ammaa hin barre maal jennee taa'u jirraa garaan akka nu godhattu jiraa mee walumaan haa dhaggeeffannu waan isin nu affeerteef jechuudha. Galatoomii nu affeeruu keetiif baay'ee galatoomii si jenna. Eshi isinis na kabajanii iddoo kana dhuftanii na waliin bashannanuu keessanii fi gaaffii nan isin gaafadhe na deebisuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Amma kara gaaffii kiyyaatti deema gaaffii kiyyas mammaaksaa gaaffii kiyya kan eegalu Roozaa Tuubii maalifiin leedii faristi yookiin dubara dubartoonni adda dureedha kan jedhu sani amma hojiirra oolchaa jirti jechuudha Raahel. Kanaaf yaa Roozaa amma gaaffii si gaafadha gaaffii nan si gaafadhus mammaaksaa gaaffii san jecha naannootiin naa deebistaa kanaaf dhukkubni funyaan qabe afaan ni nanqatu jedha Oromoon. Dhukkubni funyaan qabe afaan ni nanqatu. Gaaffii naannootiin mammaaksaa adii naa deebisa. Mammaaksaa akka gaaffii akka deebii deebisa. Yaaduu dandeessis lamaanuu. Dhukkubni afaan qabee naannoo maal godha? Yaala mootii mootummaadha. Yaali gaatu maalaati ani beeku faras. Akkas hordoftoota Raahel Tuubiitiif argannee tuubii kunoo kan Roozaa laalaa chaanaala qabdii intala Oromootii kanaaf yaalu dhumallee dadhabdee maal akka jedhu koomentiidhaan isinii kennuu dandeessi. Kanaaf dhukkubni funyaan qabe afaan hin hanqatu jechuun sababni Himita ada waan kolfaan kanaaf sababni tokko xiqqoos taatu nama hanqatu jechuudha agartanii dhukkubni funyaan qabe afaan hin hanqatu jechuun maal jechuudha yoo funyaan si qabe afaan funyaan walitti dhiyoodhaa mutire kanaaf badiin ollaa ga'ee si hanqatu jechuudha. Ollaa keetiif hamaa yoo yaadde ollaan sun tasa fakkeenyaaf ollaadha yoo namni du'e asitti ati gammaddee faaruu banuu yookiin wanta tokko banuu ni dandeecha. Kanaaf sababni ollaa ga'e nu hanqatu yaa Rabbi ollaa keenya wajjin nagaan olchi nu bulchi jechuun kanaaf Oromoon kan waaqa kadhatu kanaafuu kan ollaa ga'e nu hanqatu waan ta'eef ollaa keenya wajjin waaqa kadhachaa hiriyyaa keenya wajjin waaqa kadhachaa jiraanna lubbuu keenya bichaadhaaf kadhannaa jechuudha. Kanaaf kanarratti kunoo deebii kana akkanumatti deebisee deebii isinitti fakkaatu deebii baay'ee itti dhiyaatu deebisuu dandeessu dhokada naannolee 11 keessaa naannolee 11 jechoota 11 qabaachuu waan danda'aniif isin hordoftoonni Raahel Tuubiitii fi argannee tuubii koomentiidhaan yaada naa barreessuu dandeessu. Amma karaa Shaashee Tuubiin naqaa Shaashee kan jedhu Shaashee biyya kiyyaa maqaa kana maqaa yuutuubii kiyyaa kanaafan akkasitti baasee kanaaf magaalaan Shaashamannee yookiin Shaashee kan jedhamteef magaalaan isaanii sababa maaliitiin akka ta'e Shaasheen nu haa ibsu gaaffii Shaashee kanaa jechuudha. Okay, galatoomii gaaffii kana nagabachuudhaaf jechuudha baay'ee galatoomii. Akkuma isheen jette magaalaa Shaashamannee maaliif maqaa Shaashee? Maaliif Shaashee jedhamte? Maaliif Shaashee jedhamtee naan jettee jirti? Baay'ee galatoomii wanni isin Shaashee jedhamteef namitti wootii dur jedhanii yeroo magaalaan sun hunduufne jechuudha. Farshoo gurgurtiidha naannoo sanitti iddoo sanii jechuudha. Waan farshoo gurgurtuu fi akkasirraa eegalee booda magaalaan
gaggeessuun eegaltee jennaan waan isin maqaa namichi sanii shaashee jedhama jechuudha. Shaashee waan jedhamuuf sababa isin maqaa isii shaashee jedhamtuuf magaalaan sun shaashee jedhamtee booda akkuma turaa deemtuun shaashamannee taatee jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoota keenya shaashee tuubii yookiin hajjii baay'ee galateeffannaa sirriidha. Dubartii tokkotu farsoo faraqee magaalaa shaashee kana keessatti gurguraa ture. Shaashee jechuun magaalaan kun maqaa qabu tureeyyuu maal jedhamee qotee bulaan ganda qotee bulaan irraa deemanii har'a shaashee buunaa shaashee bira buunaa jedhanii kanaaf egaa magaalaan shaashamannee kan shaashee jedhamtee fi seenaa kanammoo namuma shaashee keessatti guddate yeroo ani kolleejjii baradhu natti mee jechuudha. Kanaaf egaa shaasheen asumaan haa galatoomu. Amma immoo kara Roozaa Tuubiitti kan deebi'aa kana. Kanaaf egaa Roozaa Tuubiin Roozaa Tuub jettee chaanaala ishii kana maqaa moggaaste sababa maaliitiin akka moggaaste? Hordoftoota Raahel maaliif Roozaan maqaa Roozaa Tuub jettee banattee naan jettee ani wanni maqaa Roozaa chaanaala banaddeef afaan turanii waanlee dhiifama. Akkasitti ani hiriyyaa hedduu takka kan jaaladhu maqaan isii Roozaa waan taateef kanaafin waan isii jaaladhuuf yeroo hunda akka yaadannoo naa ta'uuf guyyatti yeroo wanni kiyamanii ilaalu akka isii yaadadhuuf kanaafin banadhee jedha waan hiriyyatti hedduu jaaladhuuf kanaaf banadhee. Kanaaf kaa Roozaa galatoomii hordoftoota kiyya Roozaa jettee kan chaanaala ishii moggaaste maqaa hiriyyaa ishiitiin namni hiriyyaa ofii kaa guyyaadhaan yaadachuu akka harmee ofiitti yaadachuu danda'utu jira. Hiriyyummaa qulqulluu kan namaa qabu jira. Kanaaf egaa Waaqayyoon akka Roozaa kanatti akka nu hiriyyaa keenya jaalannu nu haa godhu. Kanaaf egaa kara shaashee tuubiitti deebi'a kaa shaashee tuubii amma immoo maalan gaafadhaa mammaaksuma silaasan immoo amma kara isaatti deebisa dura waa'ee biyya isaa gaafadhee amma mammaaksa gaafadhaa jechuudha. Kanaaf egaa shaashee tuubii akkana siin jedha. Kanarree hin qabne farda namaa tuffatti jedhe Oromoon. Kanarree qabne farda namaa tuffataa jechuun namuma waan qabne tokko nama waa qabu nama waan qabne tokko namni tokko ni jira. Namni tokko ni jira osoo waa takka hin qabne waan namuma waa qabu tokko akkama mana ofii hin beekne mana namaa tuffataa. Kan namaa gadi jechi namaa olii jedhe Oromoon. Kanaaf egaa kasii gadi santu si tuffataa jechuudha. Kanaaf shaasheen gaafii kana nu deebiseera. Amma immoo kara Roozaa Tuubiin duraanis kun gaafii tokko nan deebisne. Shaasheen gaafii amma dirqama shaasheen mo'ateera kaalaadha. Ani garuu leegii faristeera jira kennee fi maala godhee baay'ee natti dhaga'ameera. Agartanii malaammaltummaa hojjettan jechaadha. Malaammaltummaan immoo kan addunyaa keenya gadi buusee har'a hiyyummaatti dhugate malaammaltummaadha waan taateef malaammaltummaa hojjechuun irree baay'ee gadi nama buusaa. Malaammaltummaa oduun ta'in mirga dubartootaa eeguudha malee malaammaltummaa raawwachuu biyyaa mootii hordoftoonni Raahel akkasitti fuuldootiinaa jechuudha. Kanaaf egaa Roozaa kara keetan deebi'a mi fardaaf okaa addaan bulchaa jedha. Oduusin ebeeluu sun fardaaf okaa addaan bulchi jedha. Oduusin jedhani namichi sun nama akkamiiti ta'uu isaati siif galame. Fardaan maali? Amma oduu namni sun isiin jedhe namni sun inni moo isiin jedhe inni barra amala isaan beektu fardaaf okaa adda bulchaa jedhame jedhe namichi sun maal akka ta'e siif ibsu. Nama jechuun inni naaf harsine garuu badummaa kiyya namaaf okaa kana mammakiidha waan afaan akka kaabaa ta'e gaafii kana qaba. Fardaan okaa fardaaf waan fardi nyaatu addaan bulchaa. Adda filaa. Wanni farda nyaatu addaan bulchu. Fardaaf okaa addaan bulchaa jedha namni suni oduu siin jedhe mammaaksanis gaafiin kun mammaaksanis ni deebi'a mammaaksan yoo deebiste mammaaksan deebisuu baatte gaafiidhuma sirriitiin deebistaa jechuudha. Fardaaf okaa adda bulchaa. Fardaan okaa adda bulchaa jechuun kun gaafii basi. Ani daawwattoota keenya naafuu gallee wal bakkalatti gaafii kana waan danda'u
gaaffii biraa jirti. Sana dhabnaan kalaas. Daawwattoota keenya kan kun Roozaa Tuubiin ammas mammaaksa kunna dhibee jechaa jirti fardaa fookaa adda bulchaa jedhamaa jirti nama sobaan namaaf nama gargar baasu jechuudha. Fardaa fookaa adda bulchaa jedhanii nama soboo jechuudha. Fardi fookaan adda buduu hin danda'u farda duniyaatiin jiraata hin jiraatu. Kanaaf kan nama sobaa jennee deebii kana deebisnaa jechuudha. Isinis immoo akka naannoo keessaniitti deebii biraa qabdu akkuma viidiyoolee darban irratti koomentii jalatti barreessitanitti ammas deebii gahaa jalatti kennuu dandeessu. Raahel kan dandeechu kanuma isinii deebisti. Raahel afaan Oromoo babal'isuudha. Beekamtii chaanaala ishiitiin diraamolee adda addaa koomeediis akkasumatti itti fufaa ogummaan illee wantoota baay'ee dabarsa chaanaalli kiyya maaliifin haalli isaa naannii ijoollee ni beektu mana arabaan dalagaanii kanuma kana chaanaala kiyya bal'isee guddisee dinan saniin booda kara wantoota barumsa qabaniititti illee dabarsuu hin danda'a. Kanaaf amma Roozaa Tuubiidhaaf kan biraan kennaafi yaa dhaggeeffattu gaaffii salphaadhatti fakkaataana. Mee Roozaa eebeluun suni qotiyoo dhalee jetti oduu siin jedhani niitiin sun maal ta'uu sitti agarsiisa? Niitiin sun qotiyoon dhalee qotiyoon maaltu dhala? Jasmummaa isii agarsiisetti waan beekumsa dhabuu isii qotiyoon dhala dhaluu hin danda'u fa'a. Isin masinooti jirti yeroo sana. Kanaaf jasmummaa ishii jette gaaffii dura gaafadhan ammas gaafadhan qotiyoon dhala jette qotiyoon ni dhalaaree soofduudha jechuudha dhala ammas gaaffii salphaan dhiyeessuufi Roozaa Tuubiin kun akkanatti deebistee kanaaf hordoftoonni kiyya amma kara shaashee Tuubiitti darbaa shaashee Tuubiin Riikardii cabsee jira hagammaa. Riikardii cabseera amma ittiin deebi'aa meeqa Roozaan itti nakadachaa jirti maaloo nama waate gaaffii cimaa jechaa jirti. Labbaraas musinaa hin ta'u durallee osoo anan gaafatti isii dabarsitee waan musinoo jettee wallaan ana ganna qabdee waa isii ol kaa'uudhaan biraan anuma mo'atee argame jechuudha. Kanaaf amma shaashee Tuubii kanan jedhanii lafa boruu abdatan daarii itti qotatanii jedhee Oromoo maal jechuudha? Lafa bor abdatan daarii itti godhatanii. Daarii itti soqatanii yookiin itti qotatanii. Lafa bor abdatan daarii itti godhatanii jechuudha. Daarii itti soqatanii. Daarii itti soqatanii Aywa. waan bor na fayyada jettee abdii irraa qabdu tokko amma osoo inni wanti sirraan badin sirreeffataa jiru kaawwataa. Kanaaf wanta boruu abdatte tokko kunuunfataa jechuudha. Shaashee Tuubiidhaan rukutaa fiidhaan shaashee Tuubiin mooteeraa kanaaf badhaasa qaba. Kanaaf daawwattoonni Raahel Tuubiitiif argannee Tuubii bakka jirtan hundumattuu nageenyi isiniif haa baay'atu. Kanaaf warri like share subscribe godhaadha. Roobatu dhufaa jira hin beektu dhufarra jira. Kanaaf viidiyoo biraatiin hangan isinitti deebi'uutti fayyaa ta'a isin jaaladha. Galatoomaa garuu Raahel baay'ee namiitee jirti. Gaaffii dura na gaafachuu iddoo Roozaa gaafatte kanaaf itti garuu mo'adhee jira. Akkasuma silaa kamitti mo'adhe dhiiraami maa mo'achuun qaba kaa'adha. Kanaafuu isin harka akka na dhooftan abdii qaba jechuudha. Rukunnee fi jirra baay'ee.